Akkam jirtu hordoftoota keeraajii Orootu bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan koosinaa ga'u. Egaa obboleeyyan koo oduu ammee tokko qabadhee dhufee jira. Oduu amma arganne keessaa barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo hiriira mormii guddaa dhoosa. Barattoonni mana barumsichaa uffata dambii yookaan yuunifoormii jedhamu san uffachuudhaan magaalaa keessa sosocho'uudhaan sagalee dhaadannoolee garagaraa dhageessaa turan. Sagalee isaan dhageessan keessaa dhaadannoolee barattoonni kan dhageessan keessaa muraasni haqa Haacaaluu Hundeessaa barbaan. Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese mootummaa harka keessaa qabaachuu 100% waan beeknuuf haqni Haacaaluu Hundeessaa akka nu ba'u barbaan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii akka nu ba'an. Firii Jawaar Mohammad, Firii Baqqaraa Garbaa kan jedhu yoo ta'u hiriirichatti ummataaf jiraattota keessaa namoonni muraasni makamaa jiraachuu dhageenyee jira. Egaa Tigni mootummaa fi poolisoonni addaa Oromiyaa konkolaataatiin hiriiricha bittinsuuf garas imalaa jiraachuu jiraattota magaalichaa irraa kan odeeffanne yoo ta'u hiriirri barattoota kanneenii barnoota sadarkaa gadaanaatiin torban kana keessa Dirdhawaa dabalatee Oromiyaa bakka garaagaraatti gaggeeffamaa jiraachuu keessan ni beektu. Egaa obboleeyyan kan koo wanti Ambootti ka'e akka hin dhaabne hundi keenya ni beekna. Baroota 2016, 17, 18 keessa baroota Jawaar Mohammad biyya ambaa keessa jirutti Amboo handhuura qabsoo Oromoo ta'uu isaanii ni yaadattu. Egaa obboleeyyan kan koo Damboo hadha kaatetiin nu dhaqqabaa jechuu isaaniitirraa kan ka'e Arsiin maal hojjeta? Baalee, Wallaggi, Gujiin, Booranni, Harargee, Jimmaan akka ka'e itti dabalamuudhaaf qabsoo finiinsitee jirti. Uummanni kan kenna akkasumas hiriyoottan kan kenna kanneen naannoo adda addaatirra jirtan qabsoo kanatti akka makamtan abdii qabna. Injifannoon kan uummata Oromooti. Ani Nasoodaa ammaan ammatti wantoota haaraa argachuu yoo barbaaddan subscribe, like, share gochuun dagatina. Jabaadha, isin jaalladha, isin kabaja. Masiko, masih. Bonye para
Barca que no le